Waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti banan waraanni kun doolaara biiliyoona 100 diidama khasaarsuudhaan Dubaay hanga Itoophiyaatti khasaaraa guddaa dhaqqabsiisuun dhaga'ame. Bal'inaa oduutiin dhiyeessina. Dirooniin Iraan maqaan isaa Shaahad 136 majaamtu meeshaa waraanaa Ameerikaa gatii guddaa qabdu balleessuun gabaafame. Itoophiyaan waldhabdee Soomaaliyaa keessatti uumame furuudhaaf humna ittisaa gara Soomaaliyaatti bobbaasuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiin dhiyeessina. Qorri nageenya qeerroo fi qarree Oromiyaa guutuu magaalaa Bishooftuutti taasifameen sagaleen dhukkaasaa naannoo Oromiyaa keessatti dhagahamu akka dhaabbatu yaamicha dhiyeessuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiin dhiyeessina. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sanaa dhaqqabu. Kanneen amma isin dhageessifne hundinuu hanga footootuu lammii miidiyaati. Amma bal'ina oduutti aansina. Waraanni Israa'el fi Ameerikaa jidduutti Iraan irratti deemaa jiru damee dinagdee biyyattii ijoo faayinaansii irraa kaasee hanga aviyeeshiniitti kallattiin dhiibbaa kan geesse yoggaa ta'u saaxilamummaa mooteela dinagdee Imireeta saaxilee jiraachuun ibsame. Ji'a dabre keessa qofa kaapitaalli gabaa doolaara biiliyoona 120 ol Borjaachiis Dookii Dubaay fi Abudaabii irratti hambate yoggaa ta'u balalliin 18,000 ol haqabne jiraachuun ibsame. Indeksiin gabaa aksiyoona Dubaay erga waraanni kun jalqabe amajjii 20 akka bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jalqabe haalaan midhamee jiraachuu fi dhibbantaa 16 gabbuudhaan kunis gati bu'iinsa Abudaabii dachaa 2 ol ta'ee jiraachuun ibsame. Pirezidaantiin Yuunaayitid Arab Emireet Sheek Mohammed bin Zayid Al Nahyan fi Amirri gonfoo Dubaay Sheek Mohammed Hamdan Mohammed bin Rashid dinagdee biyyattii rakkachaa jiru dinagdeen biyyattii rakkoo keessa galaa jiraachuu fi humni isaanii yeroo ammaa tanaa dadhabee jiraachuun ibsamee jira. Akka xiinxallee Middle ragaalee garaagaraa xiinxaltoota adda addaa irraa walitti qabachuun ibsetti dinagdeen waraana booda Emireet kan deebisee jiraachisuuf daawwannaa suuqii daldalaa caalaa akka barbaachisu kan agarsiisu yoggaa ta'u sababa gatii boba'aa dabaluutiin indeksiin gabaa isaanii ol ka'ee jiraachuun ibsamee jira. Moodelli dinagdee Emireet qabeenyaan sochoone loojistiksii faayinaansii irratti ijaarame kallattiin dhiibbaa irra kan geesse yoggaa ta'u kunis biyyattii rakkina dinagdeetiif saaxilaa jiraachuun ibsame. Hanga bajjii 19 bara 2018tti Iraan misaayila pilaastikaa 398 diroonii 1872 fi misaayila kiruuzii 15 Emireetota irratti dhukkaasuudhaan juudiyoosii Israa'el kanneen birooti irratti illee dhukkaasawwan 100 lakkaaban misaayilota gurguddaa haleellaa jiraachuun ibsame. Haleellaan kun harki caalaan qilleensa irratti fashalaa'u caccabaa misaayilaa mallattooleen Abudaa fi Dubaayitti argaman kanneen akka Burji Al Khaliifaa fa'aatti yeroo ammaan tana haleellaan raawwatamuuf xiyyeeffannaa jala jiraachuun ibsame. Dirooniin Iraan maqaan isii Shaahad 136 jaamtuu meeshaa waraanaa Ameerikaan maallaqa guddaa itti baaftee bittee barbadeessuun dhaga'ame. Akka odeeffannoon haaroonni damee ittisaa fi waraanaa irratti xiyyeeffannoo guddaan agarsiisetti suuraaleen haaroo gadhiifaman akka agarsiisanitti meeshaan waraanaa Shaahad 136 kan Iraan hojjetame kun meeshaa waraanaa warra dhiyaa baay'ee ulfaataa ta'e balleessuu isaa kan agarsiisu ta'uun ibsamee jira. Akka gabaasa kanatti dirooniin kun qabeenya tarsiimoo armaan gadiitiin kan mallatteeffame yoggaa ta'u innis xiyyaara akeekkachiisaa dursaa fi to'annoo qilleensaa jiru A3 Security Awesome kan jedhamu yoggaa ta'u raadarii AN TPY-2 sirna ittisa misaa'ilaa irratti kan maxxanee fi akkasumallee raadara AN MPQW 65 kan sirna ittisa qilleensaa Patriot irratti maxxane ta'uun ibsame. Shaahadiin 136 meeshaa waraanaa gatii xiqqaa fageenya dheeraa fi wallabdee dheerina kanaa keessatti bal'inaan itti fayyadamaa turamee fi tooftaa saturation jedhamuun kan beekamtu yoggaa ta'u haa ta'utii malee ammoo millachuun qabeenya gatii olaanaa akkasumallee qabeenya gatii olaanaa Ameerikaan bidda yeroo ammaan tana meeshaalee gurguddaa xiyyaarota Ameerikaa F-136 balleessitee jiraachuun ibsame. Itoophiyaan waldhabdee Soomaaliyaa keessatti uumame furuudhaaf humna ittisaa akka ergituutu himame. Waldhabdee Soomaaliyaa keessatti uumamte furuuf mootummaan Itoophiyaa loltoota isaa gara Soomaaliyaatti bobbaasaa jiraachuun gabaafame. Kibba lixa Soomaaliyaa keessatti waldhabdee hidhannoo kan jalqabe yoo ta'u waldhabdeen ji'ootaaf mootummaa federaalaa Soomaaliyaatii fi mootummaa naannoo jidduutti uumameen mootummaan Soomaaliyaa rakkoo cimtuu keessaa seenuun dhaga'ame. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa rakkina Soomaaliyaa keessatti uumame kana furuuf achitti akka bobbaafamutu himame. Waldhabdeen kun kan uumame pirezidaantii mootummaa federaalaa Soomaaliyaa Hassan Sheek Mahmud jidduutti kan uumame yoggaa ta'u kunis guyyaa irraa magaalaa guddoo yeroo kibba lixa Soomaaliyaa taate Biyaadotti humnoota mootummaa federaalaa amanamoo ta'anii fi humnoota pirezidaantii naannichaa Abdurrashiid Hassan Mohammadiif amanamoo ta'an jidduutti
lolli cimaan taasifamaa jiraachuun dhagahame. Biyyoota muraasa dura irra deebiin kan filatame pirezidaantiin Abdurrashiid mootummaa federaalaa dhimma keessoo naannoo isaanii keessa akka hin seenne akeekkachiisee ture. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud waldhabdee siyaasaa keessoo biyyattii keessatti uumame salphisuuf jecha Itoophiyaa gara Finfinnee imaluuf karoorfatullee karoorri kun haqamuun isaa ibsameeti jira. Kunis yeroo ammaan tana kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti walitti bu'iinsi irra deddeebiidhaan eegaluu isaa ibsameeti jira. Qondaaltonni waraanaa olaanoon Itoophiyaa magaalaa guddoo Puntlaandii Garoweetti pirezidaantii Sayyid Abdullahi Deenii waliin wal arguun isaanii gabaafameeti jira. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa baay'eetti argamuudhaan walitti bu'iinsa keessoo Somaaliyaa keessa akka hin seenne irra deddeebiin akeekkachiifamee turuun ibsame. Haa ta'uti malee torbee tokko dura raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa kibba lixa Somaaliyaa humna addaa naannichaa leenjisaa ture eebbisiisuun ibsame. Yeroo sanitti pirezidaantiin naannichaa Abdiyaas Mohaammed deeggarsa mootummaan Itoophiyaa leenjii waraanaatiif taasise guddaa galateeffachuun ibsameeti jira. Korri nageenyaa guddaan qeerroo fi qarree Oromiyaa guutuurraa walitti dhufe magaalaa Bishooftutti guyyaa kana isaa gaggeeffamaa ture raawwatamuun ibsame. Walajjichaan obboleeyyan jidduudhaa dhaabbatu nageenyi waaraan fuullee isaanii milkaa'u jedhamuun gaggeeffamaa ture. Korri kunniin kaayyoon isaa guddaan walitti dhukaasa naannoo Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti mudatu dhaabbachuuf rakkoo tasgabbii naannoo furuuf akka taasifame ibsameeti jira. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa kora kanarratti argamuudhaan akka jedhanitti gamtaan qeerroo dargaggoota Oromoo sagaleen qawwee qe'ee Oromoo irraa callisee nagaan akka waaruuf sochiin eegale kun seenaan kan yaadatu ta'uu kaasuudhaan yeroo ammaan tana boqonnaan qabsoo Oromoo boqonnaa walajjeessuu cufee qabsoon gara gulantaa itti aanutti akka ce'uu qabus ibsan. Yeroo amma jirru kanatti jaarmiyaan Oromoof nan qabsaa jiru kamuu uummattoota barnootaan goomsuu dinagdee nomneessuu fi sirna cimaa ijaaruu irratti fuulleeffachuu qabaa jechuudhaan dubbatan. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya qe'ee Oromootti akka waaruuf waan barbaachisu raawwachuuf qophii ta'uu ibsuudhaan qaamni daandii nagaa filate kamuu waliin dubbachuun nagaaf tasgabbii qe'ee Oromoo fiduuf mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo kamuu qophii ta'uu ibsatee jira. Sochiin gamtaa qeerroo dargaggootaa fi sochiin gamtaa qeerroo dargaggoota Oromootiin durfamu kun sababa garaagarummaa siyaasaatiin wal ajjeesuun akka dhaabbatu kanaanis dantaan sabaa ergifamuu akka hin qabnee fi nageenyi naannoo Oromiyaa mirkanaa'uu akka qabuu fi Oromiyaa badhaatee fi Oromiyaa sirna jaarratti arguu akka qabanis dubbataniiti jira. Yeroo ammaan tana sochiin dargaggootaa fi sochiin dargaggoota qeerroo Oromootii fi qarree Oromiyaa guututti nageenya akka buuf tattaafachaa jiraachuulleen miseensonni waltajjii tana ibsaniiti jiru. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa oduun yeroo kanaaf qabnu kana gammaatti hordofaa turtanii turtii.